Mucayyoon tu sitti nima dhaggeeffadhu. Kaleessa jireenya irraa baate qamaa turte, saabaa turte, dhugaa turte, akka duriyyee namaa arrabsetti saabdi ምንም አይመስላትም። ህይወት አይደለም በቃ እሺ ብራት ኖርማሊ jireenya personali jiraatti yoo argatteኛatti yoo dhabdee hin dhiisti jechuudha. Seedira of ajjeesanu ka hin jedhina hin ajjeesu maaliif hin ajjeesne namni mirrirratti jedheera ani kun amma mirrirra jedhee jira mirrirra jedhee jira dha ግን ደግሞ of hin ajjeesu ሙቤቲን jechuudha waa'ee mubeerraa kana haasofte jechuudha gargaarsi humna ta'aa jira ijoollee sababa waa hedduu wal keessa mooqamaa jiranii jarfee masoota sinittani maalinaan shamarri tokko mikinaata tokko alatti yoo idaan namaarra jiraateedha yookaan immoo rakkatteedha rakkina dhukkubaa qofa hin ta'in I'm sorry rakkisii kun hin citiin waan akkasiin ta'in ilmoo sii rakkatti dhukkubsatiin inni siin fayyaa fi qabaata rakkadhe isin jettu as baatee mube akkana yoo sin jette neetti mitiriidhaan biti mana manatti ergiitiif والله لازم ده بيفتو مالتاته دي فمنا غدا اندكني بنجدل لا بيفتو وانتا لكن انا مو سيدا بو ورغيتن سيغر ركوته يرولالو نا عملا مبارك سورا ساكر مالي فنو تباس لامي مالا غرسيساني ما يربا مالتا ما جيسن ديبر وارنگي رتي فيدناني فوتو بوليس namni gaafa jireenya sana jiraattu kan of hin ajjeesne arra gaafa makiinaa bitatte mana gaariitti galte abbaa manaa itti saatolu baatu abbaa manaa argatte jireenya gaarii mana suuraa banatte of dandeeche erga dhaabbatte mucayyoon kun kan duuti si galee kana jechuun immoo ishiin arra irdaata namarraa barbaaddee odoon ta'in walumaa agarra seexanni ishee assaasaate nama odoon ta'in seexanni mucayyoo kana dogongorsiisan isa lammataa immoo dhagaye namni harka miila qabaa hojjetatee nyaataa hin dhugaa hin uffata sanatti sinamanin sababni isaa harka kana odoo qabdu namni fayyaa ta'e gaayis hojii jibbee waggaa 45 warrarra taa'aa jiru jira si galee ilmi namaa kun rakkina hedduu qaba rakkinni isaa ija dhabuu gurra dhabuu sana laalee waa'ee fayyaatiin wal ilaalu nama dhukkubsata ija dhabuu fayyaa dhabuu jettee baratti nama dhukkubsati noo sanatti namani ananan itti aman tokko maal akka ta'e beektaa tokko keessa ijoolleen haadha abbaan qabne zalaalami isaanii fayyaan qaban hin dhukkubsatu maatii kee keessa homtuu miidhamne ta'a. Buusaa yoo dhiifamana maaliif nuuf najjeesne obboleessi koo jira guyyaa haati koo duutuuf najjeesne mubaarak na argeera guyyaa haati koo of hin ajjeesne dhiiraaf jedheef birriif jedheen of hin ajjeesuwan jireenyi gada doonatti ta'e jedhee gaafa haati koo duutu cabdeena guddistee laffaateena guddistee gaafa sislaa kan inni si duuka deemu malee harraa miti harra rakkadheefi miti harra cabeefi miti sini galee garuutu immoo namni tokko jireenya isaa keessatti obsuu qaba obsaan jiraachuu qaba malee akkamitti akkana godhaa obsinis daangaa tarayaa dhugaadha hiriyaa dhabuu nama dhabuu of biraa hiriyaa gaarii dhabuudha malee namni tokko of ajjeesu hin jiru sila garuutu immoo wanni isinitti himu dubartoonni wallaahi waqasaman billaa namni rakkoo dhabe takka illee hin jiru takka namni rakkoo unfaasaa anamma biyyan gala jedhee rakkoo koo mubaarak beeka rakkoo nan keessa jiru sini galee rakkoo takkaan namni dhabe hin jiru namni ana amma of hin ajjeesa mubee waggaa tokko biyya namaa taa'ee 10 saantimiin qabula biyya galaa jira bakki itti galu mana dukkana keessan gala of hin ajjeesaatu jedhe amma mubeen maallaa godha birrii kuma ibbanaa kennaa ibbichin dhumata achii booda eessaan fida sini galee rakkoo namni baatee deemu beektanu zimmi jettanii namatti siif baradin nama of hin ajjeesa jedhee bakka namni jirratti deemee of ajjeesi jedhaanii gilgil no bota qabee eega garuu immoo namni tokko booniyyee irratti muudii qaba taartan warri amma of ajjees
ajjeesnaa jettanu booni irratti muudii qabatartani malee ofin ajjeestanu. Kana sirriitti ofu badhaa ilmoo namaatti immoo muudii qabatina baalagummaa baxiraanummaadha kun. Sini galee ofin ajjeesa jedhe ardi wallaahi booniyyee booda namni of ajjeesa jedhe of ajjeesu anatu finyoo sii bitala tikkeettii kiyyarraa waan bibbitaltaa irraa fuudhee tan sii kenna gamada bitee of ajjeesu muudii qabatina nama dhiirratti. Hish baalagii Oromoo si tokkosuma kamaala dhiiroo meeqa kana mimmaannu keessaa fitte Fatiha. Deema siyaati immoo eedamu munoona akka Fatiha maala dhiiroo meeqa nama raachi. Wambaa'ee wandaa garad siyaas xallaa seetaa seeta. Eenyu siyaatu jireenya kiyyatti maaltu silbee mu beetaa saddabanya lama beetaas gabbata qamaala injiji yoo wandaan liccaa ofin ajjeeseedhaan takkaa Oromoo Jechuun yeroo meeqa nu boosifte hospitaala si galchee yeroo meeqa si duukaa dhiira akka keetii allicaa wandaa gareedii ofitti rarraastee deemnetu of nama ajjeesisiisata jira ganda keessa deemee allicaa wandaa garad maal abbaa keetii sirriiqa jireenya Arraba dhiisaa abboo arraba dhiisaa. Ajannaa jijjiirtanii amma. maaltu isa dhibe mana gabbaawu maaltu isa dhibe nan nagaafatan Dhiisaa. seetaa Fatiha maa qamaala maarree kundochi jabaate jabaate. Maal jechuudha? Ijoolletti ijoo. Wey. Waan gisee tokko dubbadheen bu'aan isin biraan bu'a. Dubbadhu naa. Na walli buna baay'een keenya waliin hubannu waliin dhaggeeffannu waliin Yoda kasoda tef nagatai